egaan viidiyoo darbe keessatti dajjaal eenyuun nam jedhamee namni shakkamu akka rasuulli sallallahu alaihi wasallam namni hordofu godhee maalummaan nama sanaas booddee keessa akka dubbannee dabarsine sana ta'ee ture amma sadaffaa kana irratti immoo wanti nuyi waliin ilaallu warroota dajjaaliin naqanii daayirektii waliin haasa'an sanatu waliin ilaallaa jechuudha ammas immoo dabalee bakka inni gaafate suni yeroo ammaa kana maal akka fakkaatu akkam dhiyeenya dajjaaliif maal hariiroo akkamii akka jiru waliin ilaalla bal'inaan jechuudha egaan mata duree keenya har'aa wanti nuyi irraa dubbannu hadiisa sahiha muslim keessatti dubbatame mata duree baabul fitani wa ashraatu sahaa lakkoofsa hadiisaa 2942 irraa waliin dubbannaa jechuudha lakkoofsa kana irratti waa'ee warri dhaqanii dajjaaliin ijaan argan nuuf himan waliin haasofna innis Tamiim ad-Daarii jedhama bara rasuulaa keessa sallallahu alaihi wasallam rasuulli akka dajjaal dhufu ummatatti himee maalummaa dajjaal erga ummatatti himee jedhee Tamiim ad-Daariin kuni hiriyoota isaanii soddoma wayini karanii gidiidhaaf ba'anii jechuudha biduroo wayii yaabbatanii haa ta'u garuu Tamiim ad-Daariin kuni rasuulatti hin amanne yeroo sananni warra nasaaraati utuu deemanii biduruu erga yaabbatanii booda biduruu kana irratti bidiruun isaan jalaa fudhattee badde gaafa iseen baddee jettu bishaan kana keessa gaafa baddu yeroo hedduu erga bidiruudhaan deemanii booda dhaqanii bidiruun kun lafa dasseetii yookaan lafa galaana gurguddaa keessatti argamu akka da'oo jechuun lafa akka mana fakkaatu wayiitti galaqanii goranii sana booda isaanii achi taa'aa jiru bineentii wayii tokko itti dhuftee jedhan sana booda bineentiin kun ittiin dhuftee ayyuu halqa'umu ittiin jennaan yaa ummata gaafa sen jettee gaafattu nahanii mananti jedhanii rifatanii eenyuutti jedhanii gaafataniidha achiin anal jassaasa ani jassaasaan jedhama ittiin jettee jedhan bineentiin kuni rifeensi ishee irra baay'achuurraan kan ka'e fuuldurri isheetiif dudduubi ishee addan beekamu jedhan rifatanii man jassaasaan jedhanii gaafa gaafatanii isheen immoo sadhiiste namni wayii isin arguu barbaadaa jira kottaan ittiin jennaan eessa jennaan kunoo as keessatti hin jetteen sana booda isheen kun sheexana wayiiti jedhanii naasuu guddaadhaan duukaa deeman isheen fuuldura buutee achi qajeeshite gaafa isaan duukaa deemanii jedhan nama wayiitti ba'an jedhan namni suni harki isaa kun lamman morma isaa kana jalatti kan hidhamee jiru jedhan miilla isaa kanaa gadiin dhagaa gidduutti kan hidhamee nama baay'ee guddaa akkaan nama sodaachisu wayiitti ba'an jedhan gaafachi gaan namni kun shaxxalee lafaatti kaa'eedhan sana booda nahani waylak mananta ittiin jennedha eenyuutti ittiin jennee gaafannaan ለቀዲ ቀደርቱም አላ አምሪ ስለኔማ በደንብ ነው የምታውቁ ተነግሮላችኋልና እኔ አሁን የምጠይቃችሁን ነገር በደንብ መልሱልኝ ወንጀልና you have a full information about me ባኤኮ ስሪት ደቂሰን ይጅርቱ አመገሩ ዋናንስ ጋፈ ሜና ዴብሳ ጀዴት ይመጀደን ሰነቦደ ኢሳንስ እሺ ጀደኒ ጋፈ ኢሳን ደገፈቹ ጀልቀበን ዋ ጉርጉዳ ሰዲ ኢሳን ጋፈት ጀቹና إسان سدنسان كيسا تكو أخبروني عن بحيرة الطبرية وأي بحري طبرية جدا متكونة ما جدا جدا بحري طبرية جتون تمررات فيديو ساسين نغرسيزا لغا باهي قدا يرو أما كنا فلسطيني كيسا ترغمو مكا بيكما غليلي مكا بجد أمون بيكما يرو أما كنا سرطي جتون لغا باهي قدا وحيتي وأي لغا سنرى غافنان لغنسون مالو ساسيتم نجنان أكامي لغسون جرا جنان أي جرا أمايو مشاني سامايو جرا جداني نيدان بشان باهي كل كنو دبايزوي إيرينا نانو كيلومتر دمي تكو دما غادي فغينيانس ما انجي بحر جليل جشان باي غدا دجره ميبي كما يرو سنتي جچو واي سارا غافنا يجرا هندم تو غافجنو yeroo dhiyootiin gogaa eeganuun jedhe jedha gaaffii lammaffatti darbe jedhan gaaffii lammaffatti akhbiruuni an nakhli biisaan waa'ee nakhli yookaan firaafiree nakhli biyya biisaan tamrii sanarraa naaf himaa jennaan waa'ee maalii isaarraa siif himna jennee gaafanne jedhan akkam firee kennaa irraa tamriin sun ammayyuu jedhee nu gaafanna maal sirriitti firee kennaa irraa fayyadamaara namni gaafa jennuun yeroo dhiyootiin gogaa eeganuun jedhe jedhan nakhli biisaan kunis biyya Palestine keessa jira yeroo ammaa kana sadarkaa kamirra akka jiru viidiyoo guutuudhaan anis agarsiisaa jechuudha booddee sana booddee gaaffii isa sadaffaatti darbe gaaffiin isaa sadaffaan immoo akhbiruuni an maa'i zagrin laga zagri nahri zagrin jechuun laga guddaa laga zagr jedhamu raanaaf odeessaa lagni kun yeroo ammaa kana naannoo Jordan keessatti argama historically well known lake of Jordan hara Jordan jedhamee beekama yeroo sanatti mee waa'ee laga kanarraa moonaaf himaa jenna lagni sunis akkoo amma yoonaa jira gaafa jennu yeroo dhiyootti hingoga kunis jennee nuun jedhee jenna egaan erga akka kanatti xumuranii jedhanii akkamii waa'ee nabiyyiin araba keessatti ergameera jedhee gaafannaan iyyee ergameera jennaan akkamii maalirra jira haalli isaa jedhee nu gaafatee jedhan sana booda namni suni biyya itti ergame keessaa rakkisanii jennaan biyya Madiinaa jedhamutti deemee jira biyya Madiinaa sanaas immoo Yahuudota wajjin baay'ee warra rakkisaa turanii yeroo ammaa kana garuu isaan irrattis injifannoo argatee taa'aa jira jennaan utuu dhugoomsanii wanta san ittiin jedhe fudhataniiru ta'e baay'ee xuruu ta'e jedhanii itti dubbate jedhan namni kun
sana booda sattadee choon lafaa nutti ka'ee jiran. Hamma nuyi naannoo fiiguu kaanu tokko lafaa ol ka'e garuu hidhaadha siquun danda'u jedhan baay'ee hidhaa waan ta'eef siquun danda'u. Ana dajjaal nun jedhan anatu dajjaalidha dajjaal kan jedhamu sun anuma ittiin jedhee itti hime jedhan yeroo dhiyootti iyyamni naa kennama iyyama yeroo dhiyoo kana booda garuu nan ba'a nun jedhan. Sana booda fiigaa bahanii yeroo murtaa'e booda akkuma ta'ee ta'anii biyya Madiinaa dhufanii galan. Namni kun Tamiim Addaariyyiin kun yeroo sanatti rasuulatti namaanne fiigaa rasuula bira dhufe sallallahu alaihi wasallam dhufee rasuula bira dhufe wanta jetti dhugaadha jedhee rasuulatti sallallahu alaihi wasallam shahaadaa qabate wanta argee dhufe itti himnaan ammuma kana rasuulli sallallahu alaihi wasallam ajajaniinaan ammuma adhaaniin baafame namoonni fiigaa dhufanii masjiidatti walitti qabamanii ariifatee rasuulli sallallahu alaihi wasallam zuhurii isaan salaachisee ga'ee utuu namni addan bahin taataa jedhee lafaa ka'ee daawwaasa jalqabeedhaan yaa ummataa jedheen kanaan dura waa'ee dajjaalirraa afaaniin isiniif himaan ture amma immoo kunoo namni daayirektii dhaqee argee dhufe nutti hima kunoo Tamiim Addaariyyiin dhufee akka waanan isinitti himetti ija isaatiin argee kunoo islaamummaa qabatee masjida keessa jira dhaga'aa jedhee hunda isaatti himee yoo anaa isin keessa jiruu ba'e anatu isinirraa deebisa yoommoo anaa isin jiruu ba'e كل امرئ حجيج عن نفسه جدي ارجع رسولي هندت ايمي جدي بودا اسنين غير هذا بيكنا جدي رسولي صلى الله عليه وسلم قافتي اسانس اجينون جيسيتا سرات اجينيرتين جدا bakka dajjaaliin gaafa sana gaafate yeroo ammaa kana haala kamirra jira dajjaal bakka gurguddaa sadiirraa gaafatee ture bakki suni jijjiirama akkasiitu irratti dhufa eegaa jedhee dubbatee ture kanaafuu bakki sun yeroo ammaa kana jijjiirama kamirra akka jiru waliin ilaalla jechuudha isaan keessaa kan dajjaal gaafate tokkoffaa irratti akbiruunii an buhayrati xabariyya laga xabariyyaa jedhamu sanarraa naaf himaa jedhee gaafate jechuudha lagni xabariyyaa jedhamu kuni laga baay'ee guddaa yeroo ammaa kana maqaa beekamaa Galiilee jedhamu naannoo Paalestaayinii keessatti argamu yeroo duraanii biyya baay'ee beekamtuudha biyyi suni amma biyya Paalestaayinii keessatti argama lagni maqaa Galiilee jedhamuun jechuudha laga kuni hin gogaa eegaa jedhee dajjaal gaafa sana yeroo sanatti garuu lagni kun baay'ee guddaadha lagni kun maaliif specificality jennaan lagni kun gaafa Yaajuujiif Maajuujiin illee ba'anii viidiyoo isaanii kan yeroo biraa irratti ilaalla laga kanarraa jalqaba dhuguu jalqabuudhaan bishaan warri gogsan suni laga kanarraa dhuguu jalqabu jedhan lagni kun baay'ee dheerina keessaa naannoo kiiloomeetira 21 dheerata debsiinsaas baay'ee gadi fagoodha jedhanii egaan lagni kun yeroo ammaa kana sadarkaan irra jiru viidiyoo kanarraa ilaaluu dandeessu jechuudha. Egaa lagni kuni haala isin amma irra argitan kanaan baay'ee gogaa jiraachuusaa saayinsiin mirkaneessee jira namoonni achi jiranis ragaa ba'u jechuudha lagni gadi fageenya guddaa qabu fi bal'ina guddaa qabu utuu goguu yeroo ammaa kana wanta xiqqoo isin argitan kanarra gahee jira jechuudha sababni gogiinsa kanaa immoo namoonni waan baay'ee qabu tokkoffaanii environmental change haala qilleensa naannootiin kan wal ka'e overusing of human being namoonni tirfii yookaan overii fayyadamuudhaaf ammas discrimination jechuun naannoo Israa'ilii keessa bishaan uummanni jiraniif uummanni naannoo Palestaan naannoo sanarra jiranii overuse baay'inaan waan fayyadamanii fi ammas immoo naannoo laga kanaa sarbii waan dhabeef jennaan yeroo ammaa kana baay'ee gogiinsa fagoo irratti deemaa jechuudha guddina qabu duraan irraa baay'ee fagaatee dhumuurra jira yookaan sadarkaa baduurra gahee jira jechuudha. Even yeroo ammaa kana lagni kuni jedhan wanta baay'ee nama rifachiisaa tokkoon dhufee jira innis maali jennaan akkuma argitan kana paartiin murtaa'e akkuma jiruun diimatee dhiigatti jijjiiramee jira jedhan kun immoo namoonni hedduun maaliif jedhanii qorannoo irratti gaggeessaa jiru kanuma hordofuudhaan Israa'eliin lagni kun namoonni baay'een irrigeeshinii faadha waan fayyadaniif lagni kun akka hin banneef jettee Meeditiraaniyaan irraa wajjin wal qabsiisuudhaaf ammas laga kana eeguudhaaf jettee yeroo ammaa kana baay'ee irratti carraaqaa jirti garuu lagni kun baay'ee fagaatee jira goguu irratti dhiyaatee jira akkuma viidiyoo irraa argitanii jechuudha dajjaal lammaffaa irratti immoo kan inni gaafate waa'ee nakli biisaan isiniin jenne nakli biisaan jechuun nakli baay'ee guddaadhaa fi yeroo sana keessatti namoota kumaatama hedduun irraa fayyadamaa turan biyya baay'ee tajaajilaa turedha jechuudha. Egaa nakli biisaan kun yeroo ammaa kana sadarkaa kamirra jira yaada jennuu fi kunoo viidiyoo irraa arguu dandeessu haala isin yaadamneen baay'ee gogee dhumuurra jira jechuudha. Nakliin biisaan kun kan inni keessatti argamu inni kunis biyya Paalestaanii gaafa ta'u inni kun immoo misooma baay'ee guddaa ta'ee fi akka addunyaa kanaatti illee guddina guddaa qabudha jechuudha. Egaa yeroo ammaa kana dajjaalis gaafa sana hin goga waan jedheef yeroo ammaa kanas gogiinsa hin taane irratti argama jechuudha. Sababni gogiinsa isaatii saayintistoonni waan baay'ee
milkaa'u. Inni tokkoffaani haala jijjiiramaa naannoo wanta ta'eef qilleensi jijjiiramuudhaani akkuma beektan baha giddu galeessaa kana gaa Israa'elii si rabbiin aduwwii godhee lafa kaa'e suni meeshaalee keemikaala garaa garaa guyyaa guyyaan achi as biyyoota baha giddu galeessaa irratti fayyadamtu. Kunis jijjiirama qilleensaa baay'ee waan fidaa jiruu fi lagni kun mukni kun gogee tamariin kun akka jiruun badaa jira jechuudha. Lammaffaa irratti immoo wanti inni gogee badaa jiruuf jedhama spreading of industry industrial change yookaan akkaataan faabrikaa adda addaa kun waan baay'eetii jiruuf muka kana kaasa yookaan tamarii kana kaasaniitu industiriyaa faabrikaa garaagaraa dhaabaa jiraniif ammas immoo bifa baay'ee yaaddisaa ta'een baay'ee badaa jiraachuu irratti argamaa jechuudha. Inni sadaffaan ammaa izagriin jedhama. Maa izagriin kun immoo biyya Jordan keessa kan argamu historically well known in its name Lake of Jordan. Maqaa Lake of Jordan jedhamuun baay'ee beekama duraanii jedhama yeroo ammaa kana akkan jirre ta'ee baay'ee completely gogeera jechuun hin danda'ama. Lagni sun yeroo sana irrigation jechuun jallisii guddaadhaaf fayyadamaa ture namni amma yeroo ammaa kana garuu wanti irraa fayyadamamu dhibee hojiin alayyuu sadarkaa ta'uu irra jira jedhama. Egaan bakki sadaffaa gurguddaa inni gaafate warra kanadha jechuudha. Warri kun hundumtuu gaafa isaan dhumanii ba'uunnaaf iyyamama yaada jedhu gaafa sana dubbatee jira. Ammi kun immoo bakki inni dubbate kun immoo yeroo ammaa kana akkuma isin argitan kana bifa yaaddisaa irra gahee jira jechuudha. Egaan Rasuulli sallallahu alaihi wasallam waa'ee dajjaalii gaafa akka kanatti nuuf himanii yoom akka ba'u eessarra akka ba'u maaliif akka ba'u even karan irra ba'uu fi waa hunduma isaanuu dhufanii hammam akka turuu danda'u hunduma isaanuu himaniiru jechuudha. Yoo milaata eessarra immoo ba'a yeroo kam immoo ba'a wanta jedhu bidoo akkuma kana eessa bal'aa qabuuni kutaa itti aanuuniin qabadhee isiniif dhiyaadha. Ammas mana keenya share godhaa koppiiliin godhaa nu eegaa hamma ammaatti yoo nu dhaggeeffataa jirtu ta'e koomentii jalatti lakkoofsa tokko barreessuudhaan yaada keessan nu qooda. Mana keenyaafis haaraa yoo taatan fooloo godha. Annaasiraaru.